Magartuu kiinki magartuu minittisee akkasumatti immoo dagattanii kalaas dagattanii kabdii gochaa turte sana magartuun dagattanii yaa rabbi yaa nama keenya guyyuma lamaan kana waan keerii dalagdeef jijjiiramte maashaallah magartuu maashaallah hin jedhiina du'aa'ii godhaaf haa jijjiiramtan jijjiirama magartuu kana jibbata karraan qabu garuu gochaa shin nu gochaa baate isin ka kaameeraa fuuldura laaltan ka kaameeraan ala waan nuti ta'aa baane waan abdiin kun ta'aa baay'ee agartanii mana fincaanii seenee bar yalla gabbaye fincoofteen finnee namitti jettuun benno agartuun har'a siniif gaarii gartuu fi jartiin hajii kun walitti garagalchee rabbiin kun ramadaana keessa akkana nama raakanii nama soomana dhoowwanii rabbi kun walitti garagalchee inshaa'Allah ibiddaaf cidii ta'anii asnu bahuu siniin jedhamu siniin hin jenne. Assalaamu alaykum ashama harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota waan kun shoo jarra jirtu bakka jirtantti nageenya kiyya isin qaqqabu jechaa waan kun maaliif qabattee dhufte warri jettan egaa waan isiniif qabadhee dhufe viidiyoo wayii kaleellee maree gadhiisee ture waa'ee magartuu haasa'ee jechuudha. Haasaa sana irratti illee ijoolleen hedduun yaadni kiyyaa fi yaadni keessa wal fakkaata hedduu namatti tola jechuudha. Asuma keessattis egaa ijoolleen takka immoo ni jirtanii hidhamuun magartuu baay'ee dansaadha maaliifiyyuu osoo hidhamtee dararaaf gidiraa takka hin argine ta'e badii ishiirraas hin deebitu waan balleessite sanallee deebitee hin amantu warreen jettanis ni jirtu akkasumas immoo ijoolleen takka illee immoo magartuun kun dhugaanis jijjiiramte itti taa'amee irratti ilaalaa warreen jettanis ni jirtanii dhugaadhaan jijjiiramuu dandeessi nu wanti beeknu takka hin jiru egaa akkuma afaan keessanii akkuma isin jettan kana rabbiin ishii haa qajeelchu jechuu barbaada yoo dhugaadhaan taate dhugaan rabbiin magartuu kana jijjiire inshaAllah bismillah jartii hajii sanallee ni jijjiira jedhee abdii guddaa qaba jechuudha rabbirraa abdii hin kutatanii kanaafiyyuu du'aa umaanii bira dhaabbadhaa jechuu barbaada asinis ta'e achiinis garuu hiriyaa waan ijoollee kana lamaan irraa dhugaa dabaanis ta'e karaa qajeelaanis hiriyummaa isaanii irraa waa hedduu barattu jedhee yaada hiriyaa yeroo kana jechuudha. Egaa akkuma jedhanii harreen maali loon harree bira ooltuu dhiitichoo barattee galtii jedhanii akkuma sana egaa magartuuf mijattiin kun hiriyaawwanii magartuun kun illee nama gaariis ta'uu maltiin waan ishii beeknu hin jiru akkuma sin fagoo beektan fagoo beekna eega barreellee dabaa fi hammeenya gochaa hin taaneen ishii beekna jechuudha garuu nama gochaa hin taaneef badiin taane dalagu kana daftanii ofitti qabuun daftanii nama kana amanuun hedduu irratti ulfaatan akka keeyyaatti jechuudha ammallee maal jechuu barbaade as jalatti ijoolleen hedduun magartuu jala deemtanii harka rukutaa jirtanii jechuudha gisee takka namni wanti nuun jedhu kun dhugaadha jedhan maaliifuu girrisaa nuun jedhan girrisaan hin girrisiinaa jechuu barbaada maali yoo jettanii anuma wajjin girrisaa jechuun hoo jenne wanta akka gizuma tokkoon ol fuutanii samiin geessanii gizuma tokkoon immoo gadi hin deebisiinaa isiniin jechuu barbaada tasgabbaa'amee irratti tasgabbaa'u hubadhaa ani magartuun kun wallaahi osoo ishiin jijjiiramtee akka namaa kana gara rabbii ishii deebitee karaa qajeelaarra deemtee dhugaadhaan ishiin intala dhugaa taatee baay'een itti gammada jechuudha maaliifuu namni dogoggora isaarra hin baratiin hin jiru namni moo dabeessi yoo ta'e yoomuu dogoggora isaarraa hin baratu jechuudha maaliif yoo jettanii kun kanni akka caaltuu kana jechuudha caaltuu dhiifa manaaf godha amma jecha kanallee asirratti kaasuu yoo hin feeneyyuu komantii hedduun na jalatti barreeffamee jira jechuudha caaltuu cina dhaabbadhu maaloo waan koo caaltuu cina dhaabbadhu caaltuuf bilbili caaltuuf kana godhinaan jettanii ijoolleen hedduu isin mufachiisuurrayyuu ijoollee baay'eedhaan tole jedhee isin keessaan isin deddeebisee jira jechuudha maaliifiyyuu nama kana kabajuun hin qaba isiniin kunis yaaddaniif jettanii aniin kun immoo kabajaa keessaniif jecha yoon gochuu baadhellee haadir jechuun kun nama guddistii jechuudha namni nama kamiifuu yoo ajajamaa ta'e rabbiillee ni jaalata isinii ajajamee komantii keessan isinii deebisaa ture jechuudha garuu caaltuun viidiyoo kalee gadhiiftee argitanii jirtu isiniin kunu abdiin kun ishii faana waan hin ta'in hin jiru ishii faana abaaramee ishii faana jiruusaa dhabee ishii faana manasaa dhabee ishii faana diina horatee jechuudha ammallee diina caalutti horsiisuudhaaf ka abdiin gadi fageessee ishii gorse akkamiin miidiyaa irratti baafti caaltuuni kanaafiyyuu maal jechuu barbaade asuma gabaabaatti namni iccitii namaa hin eegin namni waan namni jedheen hunda kaameraa dhaabbatee
yoo social media irra of siin baasa ta'e akkamiin nama kana gorsitu ani karaa kana keessa hin jiru rabbiin hireeshi kana keessa kaa'e inni keessa haa baasu malee gorseenii itti meenii dadhabee yeroo mara yoo namni waa gorse deemteetuma yoo hajjii faana xiqqoo walitti dhiyaatan itti haasofti nu hunduu diina taanee jirra jechuudha. Ana caalammoo ana abdiitu garaana nyaata bakka deemu hundatti diinuma bitatamu jaan bakka deemu namumaa jedhe inna caaltuudha jedheeyyuu innu akkas kana daran ishii faana cinqamaa ture isaafu maaltu deebi'aa jira kunoo kaanuma agartanii viidiyoon kanaafiyyuu waa'ee caaltuu ani keessa hin jiru rabbiin keessa ishee habaasu siniin jechuu barbaada. Innaga akkuma siniin jedhe namni namaaf wallaahi waan badaa waan shiraa waan gadhee yaadu kun rabbi deebisee wal nyaachisa ofuma animmoo gaafa duraarraa siniin jedhe ture magartuu fi jartiin hajjii kun walitti garagalchee rabbiin kun ramadaana keessa akkana nama raakanii nama soomana dhoowwanii rabbi kun walitti garagalchee inshaallah ibiddaaf cidii ta'anii asnuu bahuu siniin jedhe moo siniin hin jenne siniin jedhee ture yoo yaadattan jechuudha. Laala amma hiriyaadha jedhanii wal jaalatanii wal cina dhaabbatanii dabaaf jechaadha dabaaf wal cina dhaabbatan malee keeriidhaaf osoo taate nama gargaaruuf osoo taate namaaf sagalee ta'uuf osoo wal cina dhaabbatanii maashaallah jennaanii waan daba mucaa kana qileetti seensisuun wal cina dhaabbatanii amma gaaf wal lolan iccitiin kun gabba'uun ana hagas mara nan gammachiisu jechuudha. Ammallee ani keessi kiyya wanti kun diraamaa ta'a laataa dubartoonni kun waliin haasofteeyyuu social media baafnee ummata kana gowwoomsinaa nuun jedhu laata kan jedhu tani keessa kiyya deddeebi'a. Maaliif akkas jettee yoo ta'an baay'ee keessan hin jajatiina siniin jechuu barbaada hin jajatiina magartuu. Wanti isaan godhan kun dhibbaan dhibba dhugaa ta'uun ganaa waa hunda yoo fixanii waa hunda yoo laaltanii as baatee magartuun ummata afootti jilbibbiin deemtee abdii dhiifama gaafattee waan hunda gabbaasa waan godhan sanatti aniin amanuu siniin jedha. Siniin kunillee akkasuma holola olii gadi noofina tasgabbaa ijoolleen keenya tasgabbaa namattis murteessuuf naafaafis murteessuuf namas ol baasuuf gabbuusuuf in ariifatina siniin jechuu barbaada. Girrisaa namni jedhee kan nu arrabsu kanaafi dhaloota bubbeen ta'ina siniin jedhan yeroo baay'ee jechuudha. Maaliifuu magartuun as baate guyyuma lamaan kana waan keerii dalagdeef jijjiiramte maashaallah magartuu maashaallah hin jedhiina du'aa'ii godhaaf haa jijjiiramtan jijjiirama magartuu kana jibba takkarraan qabu garuu gochaa ishiin nu gochaa baate isin ka kaameeraa fuulduraa laaltan ka kaameeraan alaa waan nuti ta'aa baane waan abdiin kun ta'aa bahee agartanii mana fincaanii seenee bari yallaa gabbaye fincoofteen finnee namitti jettuun benna magartuun har'a siniif gaarii taate asaa baatu angaarummaa ishiin jibbuu rabbiin nama jijjiiruun dadhabu ishee haa jijjiiru garuu ani dhugaan jijjiiramtee as baate jedhee ammallee keessi kiyya fudhataa hin jiru. An akka mataa kiyyaatti qaaqaa jira. Isiniin kunillee waan keessa keessanii qaaqxanii waan isinitti fakkaate qaaqxanii namuu waan itti fakkaate haa jedhu garuu hin ariifatina. Ani shamarran ta'ee shamarran irratti murteessuu kiyya osoo hin ta'in ijoollee beerri kun lamaan waliigaltee diraamaan nurratti dalagdi jedhan. Dubartii jechuun dubartii hundallee hin ta'in dubartiin hayyuun dhiira caaltu meeqatu jira. Akkasuma immoo nu dubartoonni yeroo baay'ee summii keessatti qabannee deemna. Ilmi dhiiraa gowwaadha namaaf dafee deebi'a namaaf waa dubbii irraanfata. Yoo kun bulgeessa akka hajjii kana hin ta'in dhiirti ni jira. Dhiirri hedduun irra caalaan dhiirri miskiina. Nu dubartoonni immoo miskiinummaa hin qabnu isiniin jedha. Kanaafiyyuu ani keessi kiyya hedduun shakkaa jira. Maaliifiyyuu gaafa mana hidhaa sana deemtee achitti guyyaa meeqa guutuu siqaayii ishee argitu kana magartuu bira jartiin hajjii deemteen gaafanne warri jalaa ashara gadaa fi baanii dhaqanii gaafanne wala saadaashii wala jinniishii wala ani wala namni takka dhaqee ishee gaafanne kana aaranii warri kun diraamaan nurra dalagumu dhugaa wal jibban immoo mee hadda abaafannu na ijoolleen hedduun garuu yaada kiyya deeggartanii abdiin akkachin deebinee dhibbaan dhibba ishii amanuu hin qabu ammallee deebitee waan mana hidhaa sana turteef ishiin haaloo isa baatuu fi warreen jettan yaada kiyya faana tokko dhugaa keessa kiyyaa dubbattanii jechuudha. Keessa kiyyaa akka waan naaf barreessitanidha dubbiin keessan jechuudha. Ijoolleen hedduun irra caalaan magartuu amanaan jirtanii shakkaa jirtan akkuma kiyyaa jechuudha. Garuu ani rabbiin magartuu kana yoo dhugaan jijjiiree jiraate jaartii hajjii sanas haa jijjiiruu isiniin jechuu barbaada. Namni akkamitti baatii tokko guutuu ishii faana siqaayee keenya arginee halkanii guyyaa iyyinee
biyya meeqarraa bilbiltanii isiniin kunuun wajjin maraattanii viidiyoo guyyaa lamaatiin immoo jijjiiramtu maaf akkasitti ariifattu jedhan ijoolleen zamana kana hin ariifatiina isiniin jechuu barbaada. Maaliif iyyuu mucattiin kun egaa akkuma isiniin jedhe dhugaan jijjiiramuu ishii waan godhan mara guutuu nu gabbaate ol baasu malee ani kana ishiin amanuu yookiin immoo sihirii isaanii sanatti hin dalaguuyyuu jedhee ammallee akka haaraatti deebifatu laaka jedhani keessi kiyyana shakka malee dhugumaan Magartuuf jaartiin hajii kun wal dhaban jedhee an dhibbas hin amanu. Mee haa ta'u akkasinuu jettan akka namni kun yaade namni keerii namaa yaade kun keeruma namaa fida akkasin keerii yaaddan rabbiin keerii abdii yaade rabbiin abdiillee qeesaa sanatti haa deebisu. Ani garuu akka kiyyaatti keessi kiyya takka naan fudhanne. Egaa isiniin kunillee ammas tasgabbaa'atii gorsaa malee abdii Magartuu kana hin deeggariinaa isiniin jedha. Wanti ittiin Magartuu deeggaruu qabdan du'aa'edhaan rabbii kiyya isin namni amantaan ciccimoonni jiru tokko yeroo baay'ee isiniin jedhu du'aa'uma godhaa fi mucattii kana haa qajeelchu rabbii. Maaltu ishiitti Magartuun intala namaati. Wanti ishiitti hir'uu takkan jiru rabbiitu ishii uume fokkattullee soo fokkatteeyyuu fokkattuuma miti. Intala musliimaati rabbiin kara ishii kanatti daandii qajeelaa irra ishee haa deemsisu jedha du'aa'ee godhaa malee. Magartuu kiinki Magartuu minixxisee akkasumatti immoo dagattanii kalaas dagattanii kaabdii gochaa turte sana Magartuun dagattanii yaa rabbi yaa nama keenya kana dhugaa namni wanti nama keenya kun dhugaa na dinqa bara akka yaani gizee takka cal jedhee oollaan haalli nama keenya na dinqa maaliifuu ammuma samiitti ol si baasan ammuma immoo dachiitti gasi dabalallaa wallaa tasgabbaa ilmi namaa kun tasgabbii keessa waa arga. Suuta jechuun kun bareeda bitaa mirga laallatu fuuldura laallataa kadeemu namni kun akka gufuun nama hin kuffisneef miti isinillee bitaa mirga laalladhaa ani jibbaa Magartuun qaban waan nagoote akkasiin qaban obboleessa kiyya abdiin kun maa miidhama akkasittiin ishii jibba malee jecha ishiin jettee meeshaa kiyya cabee siinii jalaa cabe jettu kanaafis miti hundaafiyyuu egaa har'aafifuma kana isiniif qabadhee dhufee galatoomaa jiraadhaa isiniin jechuu barbaada. Yaada keessan immoo koomantiin nuuf barreessaa. Yaani namni kun yaadan yoo wal jajjabeesse waan hunduu toltii isiniin jechuu barbaada.